hedduu galatooma warri sagantaa kana qindeessitanii akka dubbadduuf carraa kana laalaattanii warri si waanan jechuuf jedhu dhaga'uudhaaf eeyyamoo taatanii hedduun sin galateeffadha carraa kanaaf. Akkuma sila Dr. Tsaggaayeen jedhe kun hundumtuu kan danda'ame baay'ee warra qabsoo kana irratti dhiiga isaanii dhangalaasanii dadhabbii hundumaa baataniin ta'e kanaaf galataa fi kabajni ani isaaniif qabu guddaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Mata dureen irratti dubbachuudhaaf yaale kufaatii irraa gara ifaa bariitti kan jedhudha. Keessumaa mul'ata haaraa Oromoof kun isa achirratti maxxanfame duraan maxxanfame irraa xinnoo ishee addaa anniinsaa mata dureensaa garuu micireen dubbii isaatii waluma fakkaata. Har'a waa'ee cabaa haasa'uu qofaa fi walitti dhufneetu hin taane waan ta'uu danda'u lafa ga'uu dandeenyu ilaaluu fi tilmaamuu fi abdii kutachuu irraati gara murteeffachuutti ce'uu fi bu'uura haaraa lafa barii ofitti amanuu kutannoo guutuu qabaachuu akka dandeenyuuf Itoophiyaan kufaatii cimaa keessa jirti. Uummanni Oromoo immoo jeequmsa sana keessatti balaa sana keessatti walakkaa isaatti argama. Dhibbina amma jiru haaluun hin danda'amu. Waraana nama fixuu argaas jirra. Beela nama duguugee balleesse waadaa sabaa cabu argine. Garuu dubbii tokkoon ifatti dubbachuu fedha. Rakkinni dhuma miti. Jalqaba ta'uu danda'a. Carraattiin jalqaba ta'uu danda'a. Yoo murannoo qabaanne yoo tokkummaan hojjenne. Amma maaltu bade maaltu ta'e yennaa jennee dubbanne aara ifaatti mul'atan tokko maqaa dha'uun hin dandeenya. Dinagdeen caccabee liqiin humnaa ol ta'ee jira. Malaammaltummaan waan hundumaa xaxee jira. Qarshiin biliyoonaan lakkaa'amu piroojeektoota maayii hin baasne irratti dhangala'a. Utuma ijoolleen ola deemtuun agabuu bultu. Amanannaan sabaa cabeera. Ijaaramni yookiin institution lafee duddaa qabu tokko illee hin jiru. Akka bishaan gabatee olii gadi oofama. Oromoon mirga ofiin of bulchuu dhiisaati mirga maatii isaa guyyaa guyyaatti bulchuu dhabee jira. Garuu har'a rakkoo walitti himnee walitti bu'uuf dhufne utuu hin ta'in karaa ittiin furmaata barbaannee gara fuulduraatti adeemnu walii wajjiniin tilmaamuu waliin mari'achuuf asitti argamne. Kaayyoon keenya ifa barii as baasuudha. Kun waa'ee mootummaa jijjiiruu qophaa miti. Sirna dalgaan diiguudhaan buqqisanii sirna qajeelaa ijaaruudha. Biyyaaf hawaasa duudhaa fi safuu keenya calaqqisiisu waliin ijaarrachuudha. Uummata qajeelummaan tajaajiluuf of qopheessuudha. Aangoon akka inni saba tajaajilu gochuudhaaf. Kana keessatti nuyi Oromoon egeree attamii feenaa jennee yeroo ol gaafannu deebii nuyi argannu kan hunduma keenyaa Oromiyaa bilisoomtee kan dhiibbaa eenyu jalayyuu hin ta'in mirga abbaa biyyummaa
mirga dinagdee fi albuudaa keenyatti dhimma ba'u mirga ijoolleewwan keenya sodaa tokko malee akka aadaa keenyaaf duudhaa keenyatti guddifachuu aangoon saba tajaajilu sirna dinagdee fi baajetaa iftoomina qabu tokko gadhaabu malaammaltummaa hundeedhaan buqqisu mirga namummaa kan dubartootaa kan dargaggootaa kan maanguddoowwanii iddootti deebisu eegu eega yaadni keenya fakeekni keenya kana ta'e nuyi amma maal gochuu qabna jennee of gaafanna yeroo kanatti yaada yartuu isinii wajjiniin hirmaadha waan natti fakkaatu tokkoffaa waa'ee kanaa yeroo dubbannu waa'ee amma imaajinii gochuuti waa'ee gara fuulduraatti ilaaluu danda'uuti waa'ee nu yoo amma mootummaa ta'uu baannellee yoo mootummaa keenya ijaarranne mootummaan keenya maal ta'uu mala maal fakkaachuu mala isa jedhu sana waa'ee ibsuuti waa'ee darbe rakkina jiru gadi fageessinee himuu irratti haasa'uu hin danda'ama garuu lafa nu geessuu hin qabu gara fuulduraatti garuu ilaaluun sun nu gargaara kanaafini waan kana irratti haasa'a tokkoffaa mootummaa uummataa wajjiniin ijaarra malee uummata irratti ijaarra miti ijaarsi keenya uummataan kan durfame yaadaa fi fedhii uummataatiin kan murteeffamu ta'uu qaba tajaajila bu'uuraa warra ta'an irratti xiyyeeffachuu qabna tajaajila fayyaa barnootaa karaa bishaanii kanaaf kana kan fakkaatan irratti tajaajila dubartoota keenya dargaggoota keenya maanguddoowwan keenya bakka bu'oo sabaa hundumaa karaa amantii adda addaa karaa gadaa warra jiran kan of keessatti hirmaachisu qarshii nuyi baasnu argannu akka inni iftoominaan uummatatti mul'atu dhugoomsuu qabna inni lammaffaa sila kaaseeraa malaamaltummaa ijoo jaamsuu qabna koree to'annoo fi baajeta bilisaa hundeessuu qabna aanga'aan tokko qabeenyaa qabu akka inni beeksisu akka inni jalqabatti galmeessisu gochuu qabna maaliif aangooni kan ittiin saammatan ta'ee waan jiruuf namni dhugaa himtuu whistle blowers jedhudha nama dhugaa himtuu ta'e tokko seeraan ijaaru eeggannoo tiksa seeraa godhuufiitu nurra jira malaamaltummaan seeraan dhorkamuu qabaa yoo seera cabsee argame immoo jaanfamuu buqqifamuu balleeffamuu qaba sabdaffaa irratti qabeenyaa qabnu nama keenya guddisuuf baasuu qabna malee waan miidhaginaa waan bashashannanaa irratti dhangalaasuu hin qabnu projektii nuyi dursa kenninuufi projektii guddina biyyaa fidu tokko ta'uu qaba projektii fayyaa keessumaa fayyaa baadiyyaa projektii barnootaa kan nyaataa kan beelladaa irratti xiyyeeffachuun tu nurra jira baajetni karaa haqa ta'een equity isa jedhan haqa ta'een jedhamu kuni karaa haqa ta'een akka inni hojiirra oolu gochuu qabna arfaffaa irratti qabeenya oromoo hasochoofnu fakkeenyaaf dhaabbilee shaarikaan hojjetanii diaspora bond fakkeenyaa fi ijaarree akka namoonni oromoo ta'an diaspora jiran ijaarsa biyyaa keessatti qooda fudhatan ammuma irratti
qophaa'uu qabna. Xaxaa birookiraasii cabsuu qabna. Gibira sirrii ta'e, kan salphaa ta'e, kan guddina naannoo wajjiniin wal simu seera gibiraa dhaabuu qabna. Inni shanaffaan mootummaa utuu hin qabatin dursine sirna ijaaruu qabna. Dimokiraasii keessoo keenyatti irratti amma shaakaluu qabna. Itti gaafatamummaan keessa keenyatti amma ijaaramuu qaba. Aangoo yeroodhaan daangeffame yeroo isaatti jijjiiramu dhaabuu qabna. Waan labsinu jiraachuu qabna. Sirna ijaaruu feenu of keessatti amma shaakaluu qabna. Amma yeroo qabsoorra jirru, yeroos dhaabbannee jirru, biyya ambaa yeroo jirru, sirna adda addaa dhaabbannee jirru, gamtaa dhaabbannee jirru keessatti jaalawwan keenyaaf tumsitoota keenya ilaaf ilaameedhaan iftoominaan dimokiraasiidhaan wal gaggeessuu hin dandeenyu taanaan mootummaa yeroo taanu dimokiraasiin lafa dhufu hin qabu. Yoo sirnaan amma of hin bulchinu ta'e mootummaas yoo taane sirnaan bulchuu hin dandeenyu waan ta'eef. Inni ja'affaan daangaa eegumsaa gara fuulduraatti ta'u amma ijaaruu qabna. Sirna aangoo ittiin daangessan jechuu kooti. Sirna seera karaa ijaarsa adda addaa seera eegdota warra kana fakkaatan bilisaan tiksu ijaaruu qabna. Sira innaa hubattaniittu ta'e ijaarsa lafee duddaa qabu hin qabnu jedhee dubbadheen ture. Maal jechuudha akkuma bishaanni gabatee asiifachi jedha malee dhaabbatee mootummaa tissuu warra aangorra jiran tissuu hin dandeenye ijaarsi jiru. Kanaaf nu ijaarsa akkasii dhaabbachuu qabna kan humna qabu jechuu barbaadeen. Madaaliin geggeessituu tokko akkaataa inni ittiin gara taayitaatti dhufeetu hin ta'in akkaataa inni ittiin taayitaa gadhiisuun murteeffama jedheen amana. Inni torbaffaaf inni dhumaa barsiisuu, qindeessuu, aangeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Barnoota bu'uuraaf dursa kennuu qabna. Leenjii hoggantoota golee Oromiyaa keessa jiran hundumaaf karaa ittiin qopheessinu amma yaallee dhaabbachuu qabna. Marii ifaa, dimokiraatawaa, walfalmii jajjabeessuu danda'u nurra jira. Amma marii ifaa hin goonu taanaan dimokiraasiin nu keessatti hundee hin qabatu taanaan nama nu mormu keessumsiisuu amma hin dandeenyu taanaan gaafa mootummaa taanu isa sana jijjiiruun hin danda'amu. Mormuu qofaatu hin ta'in akka gaarii waan gaarii haa ijaarru. Qeequu duwwaatu hin ta'in waan egeree qabu haa dhaabnu. Isa kanarratti amma hojjennu. Dhumarratti haasaa kootuun hin raawwatin lafan sila jalqabeettinis hin deebisa. Fuuldurri keenya ifaadha. Rakkoo qabnutu bakka kana nu fide. Rakkooni garuu nun daangessu, nun murteessu. Dukkana keessaa gara ifaatti ba'uudhaafi carraa qabna. Maaliif dukkanni
carraa namaa kenna ifatti ba'uudhaaf waan wayyu waan gaarii ta'e waan egeree qabu ijaaruuf amma carraa qabna waan caalu ijaaruu dandeenya sirna haaraa sirna Oromoon ittiin of bulchu mootummaa dhugaa ummataaf hojjetu ijaaruu dandeenya falmuu duwwaatuun ta'in gadi baanee waan gaarii sanaafi of qabbeessuu qabna dhaloota geengoo kolonii fi geengoo dhiphinaa keessaa cabsee saba keenya biyya keenya baasu ta'uu qabna dhaloota fageessee ilaalu qophaa'ee akeekee egeree tiksu ta'uu qabna ifa barii isa egeree qabu asaa baasnu hedduu galatoomaa